nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u saba waaqayyoo wanta waaqayyo jireenya koo keessa kaa'ee wanta furri qulqulluun na barsiisee wanta furri qulqulluun jireenya koo barsiisee isa isiniif hiruudhaaf dhufee innis immoo sagalee waaqayyoo keessaa kutaa Macaafa Faarfannaa boqonnaa 40 waaqayyoo sanninatti dubbate furri qulqulluun sana barsiisee hamman hubadhee isiniif hiruudhaaf maybe waaqayyo nama tokkoof ergaa qaba nama tokko ergaa kanaan hin jajjabeessa maaliif sagalee waaqayyoo akkasumaan dhufee waan hin deebineef sagalee waaqayyoo yeroo dubbatamu jireenya namaa keessatti hojii qaba jireenya namaa keessatti waan hojjetu qaba waan ta'eef sagalee waaqayyoo inni jiraataan sagalee waaqayyoo inni humna qabu inni tu hojii isaa hin hojjetin hin deebine innis yeroo kanagaa jireenya keenyatti wanta dubbatu qaba galanniif ulfinni waaqayyoof haa ta'u furri qulqulluun nu barsiisaa furri qulqulluun nutti dubbata egaa kallattiidhumaanii sagalicha dubbisee wanta waaqayyoon na barsiisni wajjin hirmaadha innis faarfannaa boqonnaa 40 iddoo kanatti wanta Daawit godhee fi wanta waaqayyo godhee ilaalla. Daawit wanta baay'ee keessa darbe bu'aa baay'ee keessa darbe gidiraa baay'ee keessa darbe jireenyi isaa jireenya bu'aa baay'ee qabu ture isa keessatti wanta waaqayyo jireenya isaa keessatti hojjete kan inni sirratti dubbatu jireenya tokkoon keenya keessattis waaqayyo wanta hojjete qaba sagalee kanaanis immoo wanta hojjetu qaba waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu deeqaa tokkotti kadhannee gara sagalee kanaatti darbina. Guddaadhaaf sodaatamaa kan taate yaa waaqayyo abbaa keenya ati waaqayyo isa jiraataa isa turte isa jirtu isa bara baraan jiraattuudha galanni siif haa ta'u nu jiraachistee guyyaa har'aatiin situ nu ga'e eegumsa kennuu baay'ate ba'uuf galuu keenyatti nu eedde gooftaa dabarsitee harka diinaatti nu laanne nu tiksitee yaa waaqayyo har'a geenyeerra. Fooniif lubbuu keenyatti wal keessatti deennaan har'a geenyeerraa galanni siif haa ta'u. Gooftaa dubbii galgala kana nutti dubbachuu barbaadde ati beekta. Jireenya nama tokkotti dubbachuu barbaadde yaa waaqayyo malee akkasumaan sagaleen kun hin dhufne gooftaa. Nama sagalee kanaan jireenya isaa keessatti hojii hojjettu qabda. Galanni waaqarratti lafarratti siif haa ta'u. Hafuura qulqulluutti darbigaa. Jireenya koo keessa darbi laphee saba keetiitti dubbadhu. Jireenya koo keessa darbi garaa saba keetiitti dubbadhu. Jireenya koo keessa darbi jireenya saba keetiitti dubbadhu yaa waaqayyo. Hafuura qulqulluu hundumtuu kan keetii ati dhuunfadhu yeroo kana. Saba si dhaggeeffatu hundumaas ati laphee isaanii garaa isaanii qopheessi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Boqonnaan 40 akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Ani abdii guutuudhaan waaqayyoon nan eeggadhe inni immoo gara kootti jedhee iyya koos anaaf hin dhaga'edha. Daawittu kana dubbata. Aan abdii guutuudhaanan waaqayyoon eeggadheedha. Daawit wanta waaqayyoon keessatti eeggachaa turetu jira jechuudha. Maal irratti waaqayyoon eeggachaa maal waaqayyo maal akka godhuufiif barbaada ture Daawit. Daawit bu'aa baay'ee keessa darbe gidiraa baay'ee keessa darbe ari'atamuu baay'ee keessa darbe beela'uu keessa darbeera ari'atamuu keessa darbeera jibbamuu keessa darbeera ajjeefamuu yaaluu keessa darbeera wanta baay'ee keessa darbe. Kanaaf Daawit iddoo kanatti maalidha? Ani abdii guutuudhaanan waaqayyoon eeggadheedha. Wanta waaqayyoon irratti eeggatu qaba Daawit. Wanta waaqayyo akka inni keessaa baasu, wanta waaqayyo isarraafu akka inni isarraafuudhu barbaadu qaba Daawit iddoo kanatti. Wanta barbaadu, wanta waaqayyoon itti eeggachaa dhimmee eeggachaa qaba Daawit. Kanaaf an abdii guutuudhaan waaqayyoonan eeggadheedha. Naman eeggadhen jedhu, moototan eeggadhen jedhu, abbaa faadha koon eeggadhen jedhu, firoota koon eeggadhen jedhu, hiriyoota koon eeggadhen jedhu. Eenyuun hin eeggadheedha? Waaqayyoonan eeggadhee jedha. Haaleluyyaa.
Waaqayyoo isa waaqaaf lafa uume. Isa hundumaa gochuu danda'u. Isa hundumaa gochuu danda'u. Tokkollee wanti isa dhibu kan hin jirree Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume kana isan eeggadheedha. Haleluuyaa. Har'a maalirratti Waaqayyoon eeggachaa irra? Har'a maalirratti abdiidhaan Waaqayyoon eeggachaa irra? Waaqayyo kanan godhanne, Waaqayyoon iji keenya gara Waaqayyo kan inni irratti ilaalaa jiru jira. Gidiraa maalii keessa darbaa jirra? Yaaddoof dhiphina maalii keessa darbaa irra? Dhukkuba maalii keessa darbaa irra? Hari'atamuu maalii keessa, jibbamuu maalii keessa darbaa irra? Maal keessa jirra yeroo kana? Wanta Waaqayyo akka inni keessaa nu fuudhu barbaannu maaltu jira laata? Namni kana dhabe jira jedhee yaadu maaliif biyya lafaa keessa wanta jirruuf? Garuu sagalee Waaqayyo akka jedha. Ana keessatti nagaa qabdu, biyya lafaa keessatti gaduu gidiraa qabdu jedha. Ani garuu biyya lafaa mo'eera, giraan keessan hin raafamin jedha. Haleluuyaa. Biyya lafaa keessa hamma jirtanitti gidiraa qabdu jedha. Ana keessatti garuu nagaa qabdu. Wanta feetan keessa yoo jiraattan iyyuu ana keessatti nagaa qabdu jedha. Hin yaadda'inaa hin raafaminaa, an biyya lafaa mo'eeraa jedha. Haleluuyaa. Isa biyya lafaa mo'etu anaa wajjin isinii wajjiniin jira. Isa biyya lafaa mo'etu nuu wajjiniin jira. Ijoollee isaa wajjiniin jira. Iddoo nuyi keessa teenye Waaqayyoon eeggannu keessatti, innachi keessatti nagaa nuuf kennu Waaqayyo isa jiraataadha. Haleluuyaa. Kanaaf Waaqanii abdii guutuudhaanan Waaqayyoon eeggadheedha. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Jireenyi tokkoon keenya dhuga ba'umsa qaba. An jireenya koo keessatti dhuga ba'umsan qaba. Yeroon itti abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggadhe. Haleluuyaa. Yeroo harki isaa naaf dhufe keessaa gotatee na baasu argeera Waaqayyoon. Mi'eeffadheera harka Waaqayyoo. Obboleessa koo, obboleettii koo, maalirratti Waaqayyoon eegaa jirta? Hin dhufa Waaqayyo. Abdiidhaan isa eegi. Obsaan isa eegi. Hin dhufaanni yeroo isaatti. Haleluuyaa. An abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadheedha. Isa booddee inni immoo gara kootti jedheedha. Haleluuyaa. Gara kootti jedhe Waaqayyo. Innan abdiidhaan eeggadhe suni gara kootti jedheedha. Iyya koos anaaf hin dhaga'eedha. Haleluuyaa. Daawwichi yeroo sana callumadhee miti kan inni eegaa ture. Afaan isaa qabatee callumadhee taa'aa hin turre. Kan inni Waaqayyoon eeggatu iyyaa kadhachaadha kan inni ture. Kanaaf iyya koo isan iyyu sana, isan gara isaatti iyyu sana, isan moototatti iyyuu hin jenne, isan namootatti iyyadhu hin jenne, isan isatti iyyachaa jiru. Iyya koo sana gadi jedhee anaaf dhaga'e jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo har'a gadi jedhee iyya keessiif dhagaa obboleessa koo. Waaqayyo har'a gadi jedhee iyya keessiif dhagaa obboleettii koo. Waaqayyo anaaf dhaga'e argeera. Haleluuyaa. Hin dhaga'a Waaqayyo. Paaradiya laba gandoora kroomadiyaa. Iyya koos anaaf hin dhaga'eedha. Inni boolla huursaa bishaan sodaachisaa keessaadha. Dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaas harkisee na baaseedha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Inni maaloo boolla keessaadha. Bakkee keessaa miti yookiin cakkaa keessaa hin jenne boolla keessaa. Haleluuyaa. Boolla jechuun lafa namni gad jedhee nama fuuchuu hin dandeenyedha jechuudha. Boolla gadi fagoo huursaa bishaan sodaachisaa jedhe. Lafinni keessa ture boolla gadi fagoo keessa ture. Bishaan calladhee yaa'ummoo miti huursaa galaanaa keessa jedhe. Bishaan sodaachisaa keessa. Huursaa bishaanii isa sodaachisaa keessa, isa nama sodaachisu, isa nama liqimsuu barbaadu sana, isa wanta fuudhee namaan addeemu sana. Dhoqqee akka suphee nama qabatu sana keessa. Dhoqqeen calluma hidhee jira. Dhoqqechi garuu akka suphee namatti qabata.
Uqqee namni keessaa nama baasuu hin dandeenye keessatti qabamee jira jechuudha. Wanta namni keessaa baasuu hin dandeenye, gidiraa namni keessaa baasuu hin dandeenye keessa ture Daawit. Yoo harki Waaqayyoo dhufe malee boolla sana keessaa namni isa baasuu danda'u hin jiru. Gidiraa sana keessaa namni isa baasuu danda'u hin jiru. Uqqee akka suphee namatti nama qabatee nama gad hin dhiisne sana keessaa namni baasuu ni danda'u hin jiru. Garuu Waaqayyoo kana keessaa harkisee na baaseedha. Haleluuyaa. Paariyaskiyaa. Harkisee na baaseedha. Nama miti kan harkisee baase, mootota miti kan harkisee baase, abbaa faadhasaa miti kan harkisee baase Daawitiin. Waaqayyo isa ni amanate, mootii waaqaaf lafaa isa ta'etu harkisee baaseen Daawitii raaskiyaa laba aduu. Eenyuun eeggachaa jirra har'a? Jireenyi keenya akka suphee nu qabate, abdii keessatti dhabnee kana keessaa akkamittaan kan nuyi jenne. Ani iddoo sana ture obboloota koo. Waaqayyo garuu isa namni harkisee nama hin baafne keessaa, isa eenyu abbaan manaa hiriyaan nama hin baafne keessaa Waaqayyo gototee na baasee argeera. Haleluuyaa. Maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Har'a boolli keessan maanni? Har'a akka wursaa bishaanii kan isin irratti naanna'ee isin sodaachisa. Waan isin balleessu fakkaate, jireenya keessan waan balleessu, bultii keessan waan balleessu, ijoollee keessan, mana keessan wanta diigu fakkaate kan isin sodaachisaa jiru maanni? Kan akka dhoqqee isin qabate gad isin dhiisu barbdide maanni? Har'a Waaqayyo achi keessaa harkisee isin baasa. Haleluuyaa. Har'a Waaqayyo achi keessaa harkisee isin baasa. Paariyaas kadiyaa. Sagaleen kun akkasumaaf hin barreeffamne. Seenaa Daawit miti kan nuyi har'a dubbannu. Inni kaleessa Daawitiin gototee baase, har'a anaaf isiniin gototee baasuudhaaf humna qabeessa. Haleluuyaa. Ammayyuu inni Waaqayyoodha. Humni isaa hin dadhabne, maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Harkisee na baaseedha. Inni miilla koo dhagaa hin sochoonirra anaaf dhaabachiiseedha. Maqaan isaa eebbifamu. Kee dhoqqee sana keessaa gototee na baasee duwwaa bakkeetti nagatee hin dhiise hin jenne. Erga sana keessaa baaseenii, erga gidiraa sana keessaa baaseenii, erga yaaddoof sodaa sana keessaa baaseenii maal godhe? Dhagaa hin sochoonirra na dhaabachiiseedha. Miilla koo dhagaa hin sochoonirra akkan deebi'ee iddoo sanatti hin kufneef, akkan deebi'ee boolla sanatti hin kufneef, akkan deebi'ee dhoqqee sana keessatti hin kufneef miilla koo dhagaa hin sochoone sanarra naaf dhaabachiiseedha. Haleluuyaa. Har'a Waaqayyo isa keessaa nu baase keessatti akka nuyi deebine hin kufneef Waaqayyo miilla keenya ilma isaa Iyyasuus Kiristoos irra nuuf dhaabachiisu. Dubbii isaa, sagalee isaa dhugaa kanarra nuuf dhaabachiisu Waaqayyo. Miilli keenya yoo dhugumaan sagalee Waaqayyoo irra dhaabate, dhugumaan dubbii isa dhugaa isa kattaa kanarra yoo dhaabate, deebinee hin raafamnu. Deebinee iddoo laaqee sanatti hin deebinu. Deebinee iddoo sodaachisaa sanatti hin deebinu. Haleluuyaa. Daawitiin achi keessaa duwwaa baasee hin dhiisne Waaqayyo. Dhagaa jabaarra dhaabbachiise miilla isaa. Dhagaa hin sochoonerra raaskiyaa laba aduu nama gandoora. Reema maashiyaas keela'idha. Biyyoorran dhaabachiisne, biyyoon gadi fudhachuu hin danda'a. Mukarran dhaabachiisne, muki cabuu hin danda'a. Obboloota koo dhagaarra dhaabachiise. Haleluuyaa. Dhagaa jiraataa sana ilma isaa Iyyasuus Kiristoos irra dhaabachiiseen. Sagalee isaa isa jiraataa kanarra dhaabachiise. Inni miilla koo dhagaa hin sochoonerra anaaf dhaabachiise. Ejjennaa koos anaaf hin jabeessedha. Haleluuyaa. Askadiya laba gaandoo. Dhaabachiise duwwaa hin dhiifne. Ejjennaa isaa jabeesse. Afuura isaatiin ejjennaa isaa jabeesse. Humna waaqummaa isaatiin ejjennaa isaa jabeesse. Akka inni lammaffaan tochoonetti. Akka inni lammaffaa gidiraan sun jireenya isaa hin qabannetti.
dhiphinni sun jireenya isaan qabannetti, yaaddoon sun jireenya isaan qabannetti, sodaan sun jireenya isaan qabannetti. Bara baraan maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Nu ijoollee Waaqayyooti. Nu saba Waaqayyooti. Kanaaf inni kaleessa Daawitiif hojjete har'as nuuf hin hojjeta. Ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Inni faarfannaa haaraa isan ittiin isa jajadhu afaan koo keessa hin kaa'edhe. Haalleluuyaa. Gararraa sanatti yeroo ilaallu iyya koo anaaf dhaga'e jedha. Iyyaa ture Daawit. Boo'aa ture Daawit. Dhiphachaa ture Daawit. Yeroo obsaan Waaqayyoon eega callumedhee taa'ee eeggachaan ture. Sagalee boo'ichaa, sagalee wawwaannaa, sagalee Waaqayyoon waamu. Kana ture dubbiinsaa, kana ture wanta afaansaa keessaa ba'u. Waaqayyo garuu har'a afaansaa geeddare. Haalleluuyaa. Waaqayyo har'a garuu jireenya isaa har'a afaansaa dubbiisaa geeddare. Maal godhe? Faarfannaa haaraa. Inni faarfannaa haaraa isan ittiin isa jajadhu afaan koo keessa hin kaa'edha. Kaleessa wawwaachaa ture, kaleessa boo'aa ture, har'a garuu Daawit Waaqayyoon faarfata. Waaqayyo faarfannaa haaraa afaan Daawit keessa kaa'e. Haalleluuyaa. Galata afaan Daawit keessa kaa'e. Har'a boo'aa jirra obboloota koo. Waa'ee jireenya keenya, waa'ee fayyaa keenya, waa'ee nagaa keenya, waa'ee bultii keenya, waa'ee ijoollee keenya boo'aa jirra, wawwaachaa jirra. Waaqayyo yeroon isaa yeroo dhufu faarfannaa galataa afaan keenya keessa kaa'a. Maqaan isaa eebbifamu. Hin kaa'a Waaqayyo. Paariyaas qalaba aduu nama gandoora. Jirtaa kan abdii kutatte, kan boolla sana keessa teessee wawwaattu jirta. Kan dhoqqeessi qabe keessaa ba'uu dadhabde jirta. Iyyaa jirtaa gara Waaqayyootti. Waaqayyoon dhufa achi keessaa gototee si baasee faarfannaa galataa dubbii kee geeddaree, jecha kee geeddaree faarfannaa galataa faarfachuutti kaata. Haalleluuyaa. Guddaadha Waaqayyo, dhugaadha Waaqayyo. Waaqayyo nuyi amanannu Waaqayyo jiraataadha. Waaqayyo nuyi amanannu Waaqayyo dhugaadha. Haalleluuyaa. Leeroomaashis kadila bagandoora. Faarfannaa haaraa isan ittiin isa jajadhu kaleessa iyyee waama ture Waaqayyoon. Waaqayyoon nagattee jechaa ture. Waaqayyoon kadhata ture, hin boo'a ture. Har'a garuu hin faarfata Daawit. Har'a garuu Waaqayyoon jajata. Isa yaadate, isa namni qaqqabee keessaa baasuu hin dandeenye keessaa isa dhufee gotote isa baase. Waaqayyoon faarfata Daawit har'a. Waaqayyo anaaf siin faarfachiisuuf jira qanii tokko. Waaqayyo anaaf siin galataan ol baasuuf jira Waaqayyo qanii tokko. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyotti abdiin kutatamu saba Waaqayyo. Waaqayyo hin argan dhagaanni. Haalleluuyaa. Baay'een kan arganii isa hin sodaatedha. Waaqayyummaa isaa hin amanatedha. Baay'een kan arganii hojii dinqisiisaan jireenya koo keessatti hojjete arganii baay'een Waaqayyoon hin sodaatedha. Liyaamaas kadila bagandoora. Baay'een kan arganii isa hin sodaatu. Waaqayyummaa isaas hin amanatedha. Jireenya koo irratti sanni hojjete arganii kaleessa boo'uu koo argu, har'a garuu faarfachuu koo argu. Kaleessa boolla keessatti na ilaalu, har'a garuu turluu galataa irratti na ilaalu. Waaqayyo isa kana godhe arganii hin sodaatu. Waaqayyoon ni amanatu. Dhuguma Waaqayyo isa jiraataadha jedhanii isa amanachuu jalqabuudha. Haalleluuyaa. Waaqayyooti amanatte, Waaqayyooti abdiidhaan eeggatte, Waaqayyo naman salphisne, Waaqayyo naman qaanessine, Waaqayyo yaaddoof gidiraa keessatti, dhiphina keessatti, dhukkuba keessatti naman dhiisne ta'uusaa arganii yeroonni gototee bisi baasee afaan miilla kee dhagaarra dhaabbachiise, miilla kee jabeesse, faarfannaa galataa si faarfachiisu hundumtuu kana arganii Waaqayyoon hin sodaatu, isaanis hin amanatudha. Haalleluuyaa.
Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu saba Waaqayyoo. Waaqa akkasiitiin nuyi waaqeffannu. Waaqayyoon namni harkaan tolchee sagadu miti. Waaqayyoon dhageenya miti. Waaqayyoon argine miti. Waaqayyo waaqaaf lafa, mootii waaqaaf lafa isa argu isa dhaga'u isa nuni waaqeffannu. Waaqa Daawit duwwaa miti. Waaqayyo waaqa kootis, Waaqayyo waaqa keetis. Haleluuyaa. Hin dhufa Waaqayyo yeroo isaati. Hin dhufa Waaqayyo yeroo isaati. Nuuf qaqqaba Waaqayyo yeroo isaati. Dhoqqee sana keessaa gototee nu baasa Waaqayyo yeroo isaati. Si baasa obboleettii koo yaadda'in. Inni boo'aa jirtu har'a kan boo'aa jirtu. Har'a kan wawwaachaa jirtu. Yeroon Waaqayyo yeroo ga'u Waaqayyoon gototee si baasa. Abdiidhaan isa eeggadhu. Abdiidhaan Waaqayyoon eeggadhu. Haleluuyaa. Har'a boo'aa jirta ta'a bori garuu faarfatta. Har'a boolla keessa jirta ta'a bor garuu gaara galataatti ol si baasa Waaqayyo. Ulfina Waaqayyoo faarfatta. Kanarraan kan ka'es namoonni Waaqayyoon sodaachuu jalqabu. Kanarraan kan ka'es namoonni Waaqayyoon amanachuu jalqabu. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu kaa. Ulfinni isaaf haa ta'u kaa. Hooqubaan isaaf haa ta'u kaa. Inni Waaqayyo isa jiraataadha kaa. Haleluuyaa. Hin kadhannaa. Waaqayyo isa dinqisiisaa kana. Waaqayyo isa amanamaa kana hin kadhanna gaa. Haleluuyaa. Hin finna ba'aa keenya fuula Waaqayyooti. Itti agarsiisna Waaqayyooti. Waaqayyoonni har'a nutti dubbatee Raabaashiyaas kala ba'aduu. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Obboleessa koo obboleettii koo jirta. Maal keessa teessee jirta? Abdii kutannaa keessa jirta. Gidiraa keessa jirta. Yaaddoo keessa jirta. Dhiphina keessa jirta. Anaan yeroon na yaadadha. Halkanni kun yoom bari'aa? Guyyaan kun yoom dhiyaa? Yeroon itti jedhe jira. Waaqayyo garuu sana hundumaa narra dabarse. Haleluuyaa. Hin dhufa yeroon. Hin dhufa yeroon harki Waaqayyoo hin dhufa. Harkisee si baasa Waaqayyo. Waaqayyo kee amanadhu. Waaqayyo kee abdiidhaan eeggadhu. Innati abdiidhaan eeggattu si yeellaasisu. Innati abdiidhaan eeggattu achi keessatti sin dhiisu. Haleluuyaa. Marashiyaas keela ida magandora. Liramas keela ida magando ploras keela ida. Le romashis ka ida magandora. Meloras pera diana magando abba. Yibagayana ma ida Waaqayyo. Ikroma idas keela dia magandora. Maluras pera diana magaya gofta. Shilaba ida na magando Waaqayyo. Ikroma is keela ida Jesus. Yesus hin argitaati yaa Waaqayyo. Sagalee kana maaliif akka dubbachuu barbaadde situ beeka gooftaa. Lubbuu fayyisuu barbaaddu qabda. Lubbuu abdii ishee haaressuu barbaaddu qabda. Lubbuu amantii ishee haaressuu barbaaddu qabda. Lubbuu sitti iyyaa jirtutu jira gooftaa. Lubbuu gara keetti iyyaa jirtutu jira gooftaa. Waa'ee fayyaa isheetii, waa'ee nagaa isheetii, waa'ee jireenya isheetii, waa'ee bultii isheetii, waa'ee gaa'ila isheetii, waa'ee ijoollee isheetii. Yesus. Waaqayyo. Dhaqi gara lubbuu kanaa yaa Waaqayyo. Dhaqi Yesus Kiristoos ati beektaa. Waaqayyo gooftaa beektaa ati lafa lubbuun kun jirtu. Maqaa Yesus Kiristoosiin harki kee inni yaa Waaqayyo gooftaa Daawitiin harkisee baase. Amma maqaa gooftaa Yesuusiin lubbuu kana harkisee haa baasu yaa Waaqayyo. Maqaa Yesus Kiristoos nama Naazreetiin. Maqaa Yesus Kiristoos nama Naazreetiin. Ay Yesus Kristus. Ay Yesus harki kee dhaqu Yesus. Lubbuu abdii kutattee teessu bira.
lubbuu abdii kutattee teessu bira yaa Waaqayyo kan koo raa'ateera kan koo dhumeera kana booddee abdiin qabu nama jedhe bira Waaqayyo abdiin qabu jettee garuu Waaqayyo nan eeggadha kan jettu bira nama biraa abdiin ishee kan dhume Waaqayyo gooftaa firoota biraa hiriyoota biraa karaa kamiinillee abdiin ishee kan dhume abdii ishee garuu sirra kee'attee kan jirtu lubbuun kun maqaa gooftaa Yesuusiin yaa Waaqayyo ariifadhuuti ga'i lubbuu kanaaf ariifadhuuti qaqqabi lubbuu kanaaf yaa Waaqayyo oqqeen akka supheetti qabatee gadhiisuu didee itti maxxanee jiru amma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin gidiraan nama kanatti maxxanee jiru dhukkubi nama kana gatteessiseeru yaaddoon sodaan nama kana qabateeru maqaa Yesuus Kiristoosiin gadhiisi maqaa gooftaa Yesuusiin maqaa Yesuus Kiristoosiin rukutami nama kanarraa maqaa Yesuusiin maqaa ilma Waaqayyoo isa jiraataatiin gadhiisi maqaa gooftaa Yesuusiin maqaa ilma Waaqayyoo isa jiraataatiin humni du'aa maqaa gooftaa Yesuusiin humni du'aa aboon du'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin nama kanarraa rukutami Shalabalabalabalabadia doktorota biraa abdii kan abdee ogeessota biraa abdii kan abdee paaskadiila bagandoora Ishalamana diilaaria mashiskadia maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni siif haa ta'u lubbuun ala fayyinni siif haa ta'u lubbuun ala fayyinni siif haa ta'u lubbuun ala fayyinni siif haa ta'u raabashiskadia Ila bala badia ila mana mashia la bala badina magandora kroba galaba ida le roma shia skela ida magando imploras pera ida la ruma shia skela ida magandora me roba shiska ida magando eloma dia maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa Yesuus Kiristoosiin lubbuu gara Waaqayyoo ilaaltu hundumaa amma deebiina dhufu yaa Waaqayyo deebiin waaqarraa dhufuuf warra abdiidhaan si eeggachaa jiran haala isaanitti si eeggachaa jiran keessatti maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa furmaati haa dhufu harki kee waaqarraa hiixate lubbuu kana gototti haa baasu gooftaa harki kee waaqarraa dhufu yaa Waaqayyo humni dee Waaqayyo gooftaa namoota saba kee kana Waaqayyo waan isaan keessatti qabamanii jiran keessa gototee kan baasu humni kee waaqarraa dhufu yaa Waaqayyo hallelujah 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 shalabala badia Irama mama shila balabadina ma erama mamaya ila baba shigadia eromas pera ida lagando ikroma shiga ida malura pros kila aduna magaya maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa Yesuus Kiristoosiin dallaa saba keetti kan ijaare akka isaan hin baaneef kan dallaatti ijaare humni seexanaa humni diiyaabiloos ergamootni Lucifer maqaa Yesuus Kiristoosiin saba keerraa kan rukutaman ta'ani maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutaman ta'ani mana isaaniirraa kan rukutame haa ta'u fayyaa isaaniirraa kan rukutame haa ta'u bultii isaaniirraa kan rukutame haa ta'u ilmaan isaaniirraa kan rukutame haa ta'u abbaa manaarraa haadha manaarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u hallelujah Yesuus gaariidhati yaa Waaqayyo amanamaadhati yaa Waaqayyo Waaqayyo Daawit har'as Waaqayyo keenya Waaqayyo Daawit har'as Waaqayyo keenya
hojiitti jireenya keenya keessatti hojjettuun baay'ee si amanatu. Hojiitti jireenya koof jireenya saba kee keessatti hojjettuun baay'ee si amanatu si sodaatu gooftaa. Galanni siif haa ta'u. Faarfannaa galata afaan keenya keessa yaa Waaqayyo galataan ol nu baasuuf jirta. Saba kee ol baasuuf jirta iddoo aarsaatti. Galataan dhaabuuf jirta. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan siif haa ta'u. Ayyaana kee nuuf dabali. Humna kee nuuf dabali. Bara dhumaa kanatti nu jajjabeessi. Bara dhumaa kanatti yaa Waaqayyo hafuura nu dammaqsu nuuf kenni gooftaa. Ulfaadhu yaa hafuura qulqulluu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan siif haa ta'u. Ililleef kabaji siif haa ta'u. Waaqa irratti lafa irratti maqaan kee eebbifamu yaa Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u. Waa'ee saba keef sin galateeffadha. Dubbii kee dhufeef sin galateeffadha. Hafuura qulqulluu nutti dubbateef sin galateeffadha. Hafuura qulqulluu nuuf kadhateef sin galateeffadha. Waaqa irratti lafa irratti maqaan kee eebbifamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Galanni waaqa irratti lafa irratti isaaf haa ta'u. Saba Waaqayyo sina eebbisu. Egaa Waaqayyo jireenya keenya keessatti waan nu barsiiseera dheen abdadha. Waan nurraa cabseera dheen abdadha. Waaqayyo jireenya keenyatti immoo waa dabaleera dheen abdadha. Bara baraan ulfinni hooqubaan isaaf haa ta'u. Egaa amma ayyaanni Waaqayyo naa baay'atetti wanta jireenya koo keessa Waaqayyo kaa'een ba'uu yaada. Waaqayyoon naaf kadhadhaa. Waaqayyo humna isaa akkanaa kennuuf, hubannaaf ogummaa akkanaa kennuuf Waaqayyoon naaf kadhadhaa. Ergaan kun yoo isin gargaareera ta'e namoota beektaniif qoodaa. Akka yeroon waan haaraadhaan as ba'u akka argattanitti subscribe godhaa. Waaqayyo sana eebbisuu eebbaaf ta'a. Halkan eebbaa isiniif haa ta'u. Ulfaadhaa eebbifamaa. Nagaa Waaqayyooti.